Inni garaagarummaa keenya furuun siyaasa keenyas guddisuu ni dandeenya jechuun gara karaa nagaatti akka dhufan hundi keenya iyyuu ni beekna. Jalqabbii gaariin kun tarkaanfii eebbifamaan kun hidhattoonni hafan kanneen Oromiyaa, Amaaraa fi naannolee kaan keessa jiran obboloota keenya hidhannoodhaan, qabsoodhaan, walajjeesuudhaan injifannoon argama jedhanii yaadaniif fakkeenya guddaadha. Kanneen biroonis tarkaanfii hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa soso'an nagaa wayya jechuun filatan kana hordofuun nageenya Itoophiyaaf akka dhaabatan magaalaa jaalalaa fi nagaadhaan badhaate kanarraa obboloota keenya hidhanii sochooniif dhaamsa nageenyaa dabarsuun barbaada. ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ. Tibbana hidhattoonni gartuuwwan waraana bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee raawwatan qabsoo nagaatti hirmaachuuf seenaa jiraachuu mootummaan ibsaa jira. Ministeerri muummee Abiyyi nagaa hidhannee Itoophiyaa badhaate ijaaruun galma keenya jalqabaa godhannee hojjechuu qabna jedhan. Itti dabaluun shira dubbii fi waraana hiikkannee guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaaf harka wal qabannee hojjechuu qabna jedhan. Walajjeesuurraa garaagarummaa keenya marii nagaatiin furuu hidhattoota tibbana naannoo Oromiyaatii galan irraa barachuun danda'ama jedhan. Jalqabbiin gaariin kun naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti qabsoo hidhannoo fi walajjeesuutiin injifannoon argama jedhanii obboloota amananiif barnoota guddaa kata'uudha jedhan ministeerri muummee Abiyyi. Kanneen mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee keewwata 13 mallatteessan ajajaa duraanii woboo zoonii giddugaleessaa obbo Sanyii Nagaasaa fi qondaaltota isaaniiti. Kun erga mariin nagaa marsaa 2 Taanzaaniyaatti jaarsummaa Ameerikaa, Noorweey fi Keeniyaan geggeeffamee milkii malee hafee waliigaltee dhagahameedha. Haa ta'u malee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa qaama waliigaltee kanaa keessa hin jiru. Inumaayyuu Sanyii Nagaasaa fi itti aanaa isaa sababa rakkoo naamusaan kana dura miseensummaa keessaa geggeeffamanidha jechuun woboon himateera. Xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko ammoo waliigalteen amma jedhame kun nageenya waaraa hin fidu jedhanii amanu. UN keessatti wal dhabdee hiikuu irratti waggoota 30 oliif ka hojjetan obbo Baay'isaa Waaqwayyaa ammoo hidhataan namni tokkoyyuu galuun nageenya fiduuf bu'aa guddaa qaba jedhan. Haa ta'u malee hidhattoonni bifa amma mul'atu kanaan simatamuun seera miti jedhu. Kaampiin qophaa'ee fi yoo xiqqaate ji'a 6 hanga waggaa tokko leenjii haaromsaa fudhachuu qabu. Sana booda gaafa achii bahan maal ta'uu akka barbaadan gaafatamuun gara hojii adda addaatti bobbaafamuu qabu jechuun yaada kennu. Dabalataan qaama hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hunda waliin osoo waliigaltee irra hin gahin nageenya waaraa fiduun ulfaataa ta'uu himan obbo Baay'isaan. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa lola mootummaa fi hidhattoota gidduutti taasifamuun ajjeechaa, saamichaa fi butamuu dabalate rakkoo hamaa keessa jiraachuu BBC. Yeroo dhibdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi naannoo Jubaalaand gidduutti hammaate kanatti Itoophiyaan gara Jubaalaanditti meeshaa waraanaa ergiteetti jechuun Soomaaliyaan himatte. Torbanoota darban xiyyaaronni 2 meeshaa waraanaa seeraan ala fe'anii magaalaa guddoo Jubaalaand Kismaayoo seenaniiru jedhe mootummaan Somaaliyaa. Hamza Hussein dabalees nitti himama. Ibsi ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa baasee xiyyaaronni kunneen